Yoosaan Geetahuun badhaasa argatee jira. Badhaasni isaas maali? Yoosaan Geetahuun badhaasa argatee jira. Badhaasni isaas maali? Akkasumas Yoosaan Geetahuun waa'ee sirboota isaa bulloon eenyu fi sadan obsee jechuun maal akka ta'e dubbatee jira. Hanga xumura viidiyoo keenyaatti nu waliin tura. Ashama kam jirtu kabajamtootaaf daawwattoota maatii Bulloo Tube hundi keessan nagaa keessanii ani nagaa kiyya nagaan kiyya kan kabajaaf jaalala isiniif haa ta'u jenna. Warri channel kanaaf haaraa taatan subscribe gochuun channel kanatti dabalama, warri keessa turtan immoo like gochuun jajjabeessaa isiniin jedha. Turtii gaarii. Yoosaan Geetahuun badhaasa maal argate? Badhaasni Yoosaan Geetahuun argate GoFundMe irraa qarshii walitti qabamaafi jira. Maqaan akkaawuntichaa Bulloo Gift jechuun bananii jiru. Yeroo ammaa kana qarshii walitti qabamaa jiru. Walumaa galatti $5,497 gooliin isaa 10,000 jechuudha. Qarshii Itoophiyaatti gaafa jijjiiramu immoo qarshii 200,000 olitti argatee jira. Badhaasni isaa kana jechuudha. Qarshii kana immoo akkuma argaa jirtanii nama hedduu tarjoomaa jira. $200,000 fi isaa olitti tarjoomaa jiru. Kanammoo kan gochuu danda'an warreen biyya keenya osoo hin taane lammiileen keenya waan biyya alaa jirtan gochuu akka dandeessan asumaan isin beeksisuun barbaada. Bulloon maali? Sadii obsees maal jechuu akka ta'e Yoosaan irraa dhageenya. Amma gara Yoosaanitti isin dabarsa. Sirbii artist Yoosaan Geetahuun kan mata dureen isaa Sadii Obsaa jedhu dhiin kan bifa haaraan dhageeffamaa jira. Sirbii fulbaan keessa gadhiifame kuniin YouTube irratti ammaatti yeroo miliyoon 5 ol daawwatamee jira. Erga hoogganoota siyaasaa manidhaatti gadhiifaman ammoo akka haaraatti qoodamaa jira. Gaafa inni gadhiifameef amma garaagarummaan jirtu maali? Hamza Hussein artist Yoosaan dubbis. Miilli isaa tokko miti. Gaafa hojjennee gadhiifnu akka duulatti nama duulaa bobba'eetti, nama jiru immoo akka nama duulee mirgaan galeetii jechuudha. Maaliif aartii dhumtii yookiin Yoosaanis sagalee ummata sagalee ukkaamameeti yookiin sagalee nama sagalee ukkaamameeti jechuudha. Weellisummaa jechuun sanaaf immoo wanti sagalee site sun birmannaa argatee yookiin dhageetti argatee wanti barbaaddu sun ta'uu caalaa natti nama gammachiisa. Milisaa tokko miti. Mata dureen sirba kanaa Sadii Obsaa jedha. Maal jechuudha? Eenyuu fi ergaansaa ergaa akkamii of keessaa qabame sana gabaabsinaa? Sadigaa waa baay'ee wajjin wal qabata. Fakkeenyaaf sumsumoo fudhatte sadii tokko keessaa yoo iftee baalaansiin godhuun jiga jechuudha wanta irra keessu. Of eeggannoon sadii, gorsi sadii kanaan gadi namummaadhaa baafta jechuudha. Of eeggannoo sadii kennita ilma namaa tokko. Sana oloo darbee waan hamaatti tarkaanfiin kee kan gorsaa fi of eeggannoodhaa olii ta'a jechuudha. Hammeenyatti deemta yookiin illoltaa yookiin ofirraa fachiiftaa yookiin waa tokko goota jechuudha. Namummaadhaan bahin obsi sadin darbu lama obsine sadi obsine fiixeerra jirraa yaada jedhu dabarsuuf achi keessatti. Mata dureen sirbachaa Sadii Obsa jedha. Garuu namoonni keessumaa ammatti bakkanaa mata duree isaa Bulloo akka waan ta'e hin qoodu yaada kee jijjiiruuf waan barbaanneetu Bullootu jedhame faa sittin tolu. Gaafa viidiyoo keessa osoo sirbi kun hin bahin namni akka Bulloo jechuu ni danda'u tilmaameen ture. Garuu karaa lamaan egaa dabarfanna jenneeti. Meen poointiin sirbichaas waa'ee Bullooti. Ishuun akka uummataatti tures waa'ee Bullooti. Qilleensis furri keenyas lafti sadiinis dachee Oromiyaa keessatti yeroo sana waa'ee dhuma Bullooti wanti qalbiin uummata keenyaa irraa hafaa ture. Akka sana jechuu danda'u nan beeka. Garuu itti yaadeen Sadii Obsaan kun immoo ergaan ani waa'ee Bullooti wal qabatee dabarsuu barbaadeedha jechuudha. Kanattiin Sadii Obsaa achirra kaa'e. Maaliif falaasadichas mannichi waan beekuuf qaamni itti himamus qaamni himus waan beekuuf karaa sana ergaa koo dabarsachuu barbaadee tananii mata duree godhee jechuudha. Bulloon maaloodha garuu? Bulloon eenyu yookiin immoo maali? Bulloon beekamaadha. Farda jechuun immoo akka Oromootti Oromoon ofitti aansee farda jaalata yookiin namatti aansee farda jaalata. Farda sababni jaallatuufis
tokkoffaa waan iddoon ni barbaadu isa qaqqabsiisuu fi wanta gaafa diinni itti dhufe isaan ofirraa qoluuf waan qaqqabsiisee waraanuuf waan fuuldura deemuuf farda kana ka jaalatuuf jechuudha. Fakkoofni farda kanaas akkuma uummanni irratti walii galee fakkeenyaaf uummanni fuudheetii waan sana bulloodhaan jawaariin fakkoonfateera jechuudha. Kanaaf immoo uummanni kiyya sirriitti waan keessa koo argate natti fakkaata. Sana gammachuu guddaan natti dhaga'ame jechuudha. Hafuurri keenya walitti dubbate akkanatti beekuun hin danda'amaa jechuudha. Sirriidha. Muuxannoo kana duumaan fedhii kee yookiin immoo dandeettiin kun keessa kee jira barnoota si jabeesse moo erga barnoota seenteetu waan kana gabbifachaa deemte moo? Aartiin kennaadha. Waan barbaadde argattu sun taane biroo of keessatti argita. Kanaaf immoo ijoollummaadhuma kiyyaa kaasee daa'ima waggaa labaatii kaasee mallattoo sirba jaallachuu maatiin koo akkan irratti argaa turan natti himaniiru. Irra caala immoo daran akka bilchaadduuf akkan hojjedhuuf kan na gargaare barnoota digirii koo lammataa Oromoo Fookilanda Liitireechar jedhu baradhee achi keessatti irra caalaa waa'ee gola hawaasa Oromoo eenyummaa Oromoon kaleessa eenyu ture har'a eessa jira karamittis deemaa jira waan jedhu kana sirriitti seechaanii baranne. Hayyee kabajamtootaaf daawwattoota keenya hanga xumura viidiyoo kanaatti nu waliin waan turtaniif galanni keessan guddaadha. Ammallee subscribe like gochuun jajjabeessaa nagaan tura.